agarsiiftuu xiyyee xurree Oromootaa Maahoo TV'n dhufe gammadi dhaloota duudhaaf seenaa keenya hundaa kan barsiisu isa foddaa tokkoon addunyaan mul'isu gammadi Oromoo Maahoon keessii dhufe seenaa boonsaa beekuu fi dhalootaafis kufe addunyaa tokkoomsee foddaa tokkoon fidu dharaaf shira diinaas saaqeeti kan didu gadaan kan keenyaadha dhaloonni ol ka'een waliin haa fiigu miidiyaan humna Oromiyaatis hojii aadaaf seenaa duudhaa ummata Oromoo baadiyaaf magaalaa keessa deemee hawaasa hunda waliin ta'uun kan hojjetu ta'uusaa ummanni keenya akkan waliin turu jecha miidiyaan humna Oromiyaas sagantaalee adda addaa kanneen akka sagantaa bashannanaa, ispoortii, marii haala yeroo, siyaasaa fi dinagdee, sirboota aadaa fi ammayyaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa akkasumas sagantaalee adda addaa qindeessee ogeeyyota jiru jedhamaniin isiniif dhiyeessa. kamu bifa adda ta'een fi qulqullina qabuun akkanumas meeshaalee teknoolojii ammayyaawaa ta'aniin tajaajila beeksisaa hundumaa kan kennu beeksisa industirii fiilmii irraa kaasee hanga beeksisa xixiqqaatti qulqullinaan ni hojjeta. beeksisa sosochii irraa kaasee hanga dhaabbata raadiyoo fi televezyiiniittis saffisaa fi qulqullinaan ni hojjeta. sagantaalee adda addaatiif cidhaa fi eebbaa fi waraabbii suur-sagalee viidiyoo editingii fi dokumeentarii fiilm teknoolojiiwwan ciccimoo fi olaanoo fayyadamuudha. baattu qomaniin alatti magaalaaf baadiyaa keessa socho'uun gorsaa fi yaada jajjabinaa hawaasa keenyaaf qoodu waldaaleen Oromoo xixiqqaa irraa kaasee hamma gurguddaatti diinagdee karaa guddisuu danda'aniin gorsa barbaachisaa kennu industirii aartii Oromoo keessatti hawaasa aadaa duudhaa fi seenaa isaa jaalatuu fi hubannoo gahaa kennuu fi gabbisuuf akkasumas dandeettii kalaqaa aartistootaa gabbisuudha. miidiyaan Eessoo muummichaa keenya Finfinnee giddugala aadaa Oromoo fuuldura lakkoofsi 2 magaalaa Adaamaa Riizoortii Gadaa cinaatti argama. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 yookiin immoo Duwwaa 922 jedhaatii nuuf bilbilaa jechoota qiqindeessuudhaan Heenook Abdulqaadir sagalee balballoomsuun Waarisoo Muhammadii fi Daayirektarii dhaabbatichaas Taajuddiin Haaji Kadir humni keenya ummata keenya ni daawwadhaa horaa bulaa galatooma.